Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuune isiniin jecha warroonni jalqabaa dhuftan ani Sabahaddin Oromootiin jama. Akkasuma like, share, subscribe godhuudhaan chaanaala maatii keenya ta'a isiniin jecha. Arraantana barnoota waanuma baratamaa ta'e takka irraa isin barsiisuu dhufe akkaataa imeelii nambara lakkoofsaan malee itti banachuu dandeessaniin karaa salphaadhaan isin agarsiisuu deema gaggabaabseeti. Akkasitti obboleeyyan kiyya imeeliin ni banama akkaataa karaa hedduun karaa lamaan banama karaa tokkoon ammoo imeelii malee lakkoofsaan malee hin banamu gar tokkoon ammoo imeelii lakkoofsaan malee banamuu danda'a akka isin barsiisuu dhufeetiin as jira akkasitti awwala like share subscribe godhuudhaan maatii keenya taha isiniin jenna akkasitti karaa barnootaan qabadhee dhufeetti achi isin dabarsa. irra deebi'ee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jaa ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota kiyya warri jalqabaaf dhuftan ana Sabahaddin Oromaanii akkasuma share like subscribe godhuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jecha arrammoo barnoonni isiniif qabannee dhufne akkaataa lakkoofsaan maletti imeelii itti banachuu dandeenyuun isin agarsiisa lakkoofsaaf malee imeelii banachuun karaa salphumatti akka banachuu danda'aniin isin agarsiisa seetingii wanni karaa lamaan banamuu danda'a imeeliin yoo tokkoffaa immoo Google seetingii kana keessa seentee akkana irra wal harkiftee seetingii kana keessa seentee Google kan jedhu kana filachuu dandeessa. Akkasuma seetingii keessa seentee Google kan jedhu kana seentee achuun booda imeelii banachuu ni dandeessa. Garuu immoo ammallee karaa biraatiin ammoo Gmail kan jedhu kana mallattoo qubee guddaa kana seentee jechuudha. Isa kana gubba isa kanaan seentee banachuu ni dandeessa. Amma immoo ani asiiniin isin agarsiisa hottaan afaana turaa isiniin jaa. Akkaataa lakkoofsa malee imeelii itti banachuu danda'amu ni danda'ama isiniin agarsiisa afaana turaa. Asirra ni galla yoggaa imeela keenya keessa kana gasseenne bakka tananniituina manager akkaawuntii kana osoo hin taane add akkaawuntii kan jedhu kana tokko qabnaa jechuudha. Isa kana yoggaatu inni booda gara fuulduraatti nu oofa jechuudha obboleeyyan kiyya. Ammallee gaafammoo bakka tana isin fide akkanatti isa kana Google kan jedhu kan mataa gubbaatti argamu kana gachuqaasuu dandeessan. Gaafa kana gattuutan gara fuulduraatti isin oofa. Ammallee lakkoofsi bakka tanatti waa takka isin gaafata. Wanni inni isin gaafatu qulfii fuularraa qabdan qofti yookaan ammoo basmaatee basmaa isin gaafata. Mallattoo basmaa qubaan sirriitti irra kaa'uu qabdanii. Ammallee mootu yoo paatarnii ta'e paatarnii banuu qabdanii isiniin jenna. Amma immoo qulfii baneetiin jira. Fingariidhaan hin banee jira. Amma gara fuulduraatti nu oofa. Isin nuuf bana ammoo akkuma shabakaa keenyaatiin saffisaan deemuu danda'a jechuudha obboleeyyan kiyya. Amma akkanatti nuuf banee bakka tana gizee nuuf fide maal goona kireet akkaawunti kan jedhu kana tuquu qabna obboleeyyan kiyya. Yoggaa kireet akkaawunti kan jedhu kana tuyne kan gubbaa kana filachuu qabna kan jalqaba irratti dhufu kana filachuu qabna kana gattuyna nafaana turaa isiniin jaa obboleeyyan kiyya obsaan na eeggadhaa isiniin jaa mataa gubbaa irratti first name kan jedhu kana maqaa keessan itti barreeffachuu dandeessan. Ani amma maquma tokko isin barreessee isin agarsiisu. Ammallee maqaa tirfii isin hin barbaachisu tokkichaan kunuu gayaadha isiniin jaa obboleeyyan kiyya bakka lachuutitti dirqama maqaa kan tabuu barreessuu isin hin barbaachisu isiniin jaa kan gubbaa bichaa barreessinaanu gayaadha gara fuulduraatti na hojii deemaa next godha. Akkasii ammoo guyyaa lakkoofsa bara nuti keessa dhalannee fi kana nu gaafata bara
kudha sagal sagaltamii shan goonee asittis baatii keessa baatii dhalootaan nu gaafata amma immoo abriil kana tuqannaa akkasitti daa'ii guyyaa dhalootaa isin gaafata guyyaa immoo bakka guyyaa kanatti guyyaa keessan diidamii gad godhuu hin qabdan obboleeyyan kiyya guyyaa keessan 18 ol tahuu qabaa isiniin ja'a. Animma diidamii 8 godhee gara fuulduraatitti yaana. Qooyi ammoo asitti bakka tanatti saala filadhu naan jechaa jira. Bakka tanatti saalaan filadha yoo dhiira taate meelii gootan yoo dhalaa taate immoo faamilii kan gubbaa kana filattan an ammoo kan gidduu kanaan filadha akkasumatti nafaana tura. Akkasitti kunoo ammaan tana nuuf baasee jira otomaatika ifiif gubbaa sanin nuuf fidee jira kunoo isa gubbaa kanaan filadha an amma isa gubbaa kana filadheetiin jira. Inni kun sadeenuu maqsuuniif barbaadduudha an ammoo kan gubbaa saniin filadhee jiru obboleeyyan kiyya animma gara fuulduraatitti nafaana turaa isiniin jaa gara fuulduraatitti yaana. Akkasumatti kun ammaan tana paaswordii itti godhadhaa jechaa jira an amma paaswordii itti godhadhee isin agarsiisa. Paaswordii jajjaba itti godhachuu qabdanii qubeedhaan wal keessa paaswordii jajjaba itti godhachuu qabdan isiniin jaa obboleeyyan. Paaswordii itti godhadheetiin jira ammoo imeeliin kiyya banee naaf xumuraa jira ammoo neekesti godhi jechaa jira neekesti godhee gara fuulduraatitti yaana. Ammoo yoggaa akkanatti fidu kana banee nuuf xumuree jira jechuudha obboleeyyan kiyya banee nuuf xumuree jira imeela reefuun tan agartan san amma if duuba ditti haa isin agarsiisuun nafaana tura. Banee xumuree jira waan ta'eef amma mootu imeela kana Gmail kana keessa seenne bakka tanatti isin agarsiisa obboleeyyan kiyya reefu akkuma agartan imeeliin tokko qofaatiitu ture amma mootu imeela honoo lama argadhee jira imeela lama godhadheetiin jira jechuudha obboleeyyan kiyya amma banee nuuf xumuree jira itti wal jijjiiree itti fayyadamuu danda'a isiniin jaa obboleeyyan kiyya akka waan baay'ee irraa baratan abdiin qabaa. Isoota biraatii walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jaa. Obboleeyyan kiyya kunoo amma akkuma agartanitti banee nuuf xumuree jira duraan imeeliin tokko qofaatiitu keessa jira amma mootu imeelii lama godhadhee jira wal jijjiirtanii itti fayyadamuu dandeessanii amma mootu yoo imeelii lama barbaanne akkaataatti jawaala keessan keessaa remove gootan balleessuu dandeessan barnoota biraa keessatti qabadheetiin isiniif dhufa inshaallah nafaana tura isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Barnoonni har'aaf qabannee dhufne kan hanga ammaa nafaana turtan harkaa turtan kana fakkaata hamma barnoota biraa qabannee walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jaa obboleeyyan.